odeeffannoo maddeen Awurooppaatii arganneen Pirimeer Liigii Ingilaand jimaata darbe eegale har'a har'aatiitti fufee ni taphatama. Kaleessa Suupper Saandaay tapha cimaa Pirimeer Liigii Ingilaand kilaboota keessumattuu seenaa liigichaa keessatti seenaa olaanaa qabanii fi Pirimeer Liigii Ingilaand kana walitti yeroo 33 waancaa kana fudhataniiru. Kilaboonni kunneen lamaan Arsenaal yeroo 13, Manchester United yeroo 20 kilaboota waancaa Pirimeer Liigii Ingilaand kana fudhatanii seenaan kilaboota kanneen duubatti deebi'ee keessumattuu jabana Sir Alex Ferguson fi akkasuma immoo Arsene Wenger taphattoonni Manchester United fi Arsenal dirree keessatti gochoota isaan qocholloowwan taasisaniin dabalamee hawwatamummaa tapha qabuudha. Taphni kaleessa garuu tarii Mikel Arteta fi Ruben Amorim gidduutti hangas mara qocholloon kan itti baay'atee hin turre akkasuma dirree keessattis taateewwan addaa wanti ta'een jiru. Garuu tapha kanaan kaleessa wantoota akka eegaman ta'een Old Trafforditti Manchester United bara kana sarara fuulduraa irratti taphattoota haaraa bitate. Paawundii miliyoona 200 olitti baase. Arsenal sarara ittisaa hanga sarara fuulduraatti Victor Yokereshin dabalame. Old Trafford yeroo dhaqutti Benjamin Sesko fi Victor Yokeresh keessaa eenyutu goolii galchee keessumattuu taphattoonni kunneen lamaan daran eegamaadha kan isaan turani. Galmee isaanii eegamaati kan ture. Lamaan isaanii garuu kaleessa sochiin dirree keessatti taasisan hangas mara hin turre. Keessumattuu Victor Yokeresh rakkataadha kan inni ture, jijjiiramee baheera. Daqiiqaa gara 60tiin booda hamma tokko Benjamin Seskoodha sochii eega dirree seenee gara xumuraati irratti yaalillee kan taasise. Walumaa gala tapha kaleessa ilaaluudhaaf Manchester United olaantummaa tapha caalmaa ittiin fudhatee taphatee kanaanii kubbaawwan gara gooliitti yaaluudhaan gama hundaan Manchester United bifa addaatiin qindaa'ee olaantummaa kan irratti fudhate ture. Tapha kaleessaa kanaan sararri fuulduraa Arsenal Victor Yokereshin keessumattuu durfamaatiin turelleen Yokeresh goolii tokkollee osoo yaaliin kan inni bahee, haa ta'uti gama Manchester United sochiiwwan turan Maatiyaas Kunyaan keessumattuu adduma ture. Gama kaleessatiin carraa argatetti goolii keessumattuu kan dagaleen sibiila gooliidhaa jalaa deebise dabalatee yaaliiwwan taasisaadha kan ture. Haalli inni sarara gidduudhaa kan Arsenal unkuraatiin ture kaleessa. Taphataan kun dhugaatti Manchester United filannoo sirrii fi taphataa sirrii akka argate lakkoofsa 10 irratti taphataa murteessaa akka ta'e kan ittiin mirkaneessedha. Biriyaan Imbeembo mataasaa qarqaraan kubbaawwan inni qabatee gara goolii sarara Arsenal ittiin seenaa ture. Taphataan kun Manchester United akka ittiin abdachiisuudha. Tooftaa taphaa 3-4-3 kan fayyadame Ruben Amorim tapha kanaan garuu goolii galchuudhaaf ammas irratti hojjechuun akka isaan barbaachisuudha. Sarara ittisaa Arsenal bira darbanii goolii galchuudhaaf hangas mara hin carroomne. Tapha kaleessaa kanaanii tooftaa taphaa isaanii keessumattuu tooftaa kana jijjiiruu qabu jechuudhaan kan erga taphni kun kaleessa goolamee xiinxaltoonni illee kan isaan dubbatanii baroottan darban tooftaawwan kana yaalata kan isaan turan. Ruben Amorim kanaan dura Sporting Lisbon keessatti tooftaa taphaa isaan ittiin barataniini kun garuu kubbaa qabatanii dhiibbaa uumanis goolii galchuu irratti hanqinni yookaan immoo qaawwii akka jiru kan irratti agarsiisedha. Gama biraatiin qophii bara dorgommiitiin gara biyyoota Eeshiyaadhaa imalee yaaliiwwan Arsenal taasisaa ture keessaa kubbaa rogaa irratti hojiiwwan hojjetan Mikel Artetaan jalqabumarratti Pirimeer Liigii Ingilaandiitiif kan isaaniif milkaa'e ta'uu isaanii tapha ittiin mirkaneessanidha. Tapha kaleessaa kanaan daqiiqaa 13ffaa irratti keessumattuu rukuttaa rogaa Arsenal argate Ricardo Calafioriin galchee Arsenal 1-0dhaan tapha kanaaf akka injifatuuf kan gargaare. Taphicha Manchester United harka 66 ol kubbaa to'ateera. Yaaliiwwan 22 Manchester United gara goolii Arsenalitti yaaleera. Kana keessaa 7 kallattii sirrii kan eeggatteedha. David Ryan kan jalaa deebisee dabalatee jechuudha. Arsenal ammoo yeroo 9 qofa yaalee 2 qofa kallattii sirrii kan eeggatte gama Arsenalitiin. Hangam Arsenal tapha kaleessaa kanaan Manchester United olaantummaan akka irraa fudhatame ifatti kan agarsiisudha. Kana alatti Manchester United sarara gidduu irratti kubbaawwan walii daddabarsuudhaan akkasuma immoo olaantummaa taphaa fudhachuudhaan guutummaatti Arsenal irra caalee ture. Manchester United kubbaawwan gara 475 ta'an waliif daddabarsaniiru taphattoonni Manchester United. Kana keessaa kubbaan 393
kubbaawwan karaa sirriidhaan waliif daddabarsan yookaan wal biraan gaatan ta'uudhaan kun Manchester United keessatti sochiiwwan gama kubbaa to'achuutiin akkasuma immoo qindoominni isaanii fooyyee akka ta'e kan agarsiise Arsenaal kubbaawwan 294 qofa kan isaan waliif daddabarsanii sarara sadaffaa garee faalladhaa keessatti Manchester United kubbaawwan 95 ta'an waliif daddabarsanii kennaniiru. Arsenaal yeroo 51 qofa ture gama hundumaan Arsenaal kan irra caalamee ture Manchester United caalamee ture kana alatti kubbaawwan 15 cross walii godhanii yookaan qaxxaamursanii roga damaan irraa Manchester United waliif daddabarsanii waliif kennuudhaan gama hundumaan Manchester United Arsenaal irratti caalmaa kan itti fudhate ture tapha kaleessaa kanaanii ta'us garuu ammas Manchester United caalmaa taphaa fudhachuudhaan ala goolii galchuu irratti hojiin isaanii akka hafu kan ifatti agarsiisedha. Akkuma jalqaba kaase Maatiyaas Kuunyaa fi Biriyaan Imbeeboon sochiiwwan fooyyee taasisanii akkasuma Patrick Dorgun taphataan kun yaalii inni tokko yaaleetiin goolii eegan Arsenaal jalaa qolee fi gara alaatti kan baateen alatti kubbaawwan inni gara bitaatirraan qabateetiin ittiin fiigaatiin ture baay'een isaanii gara sarara Arsenaalitti yoo siqan bu'a qabeessummaa irratti hangas mara hin ture sochiin taphaa inni taasisaatiin ture fooyyeedha. Addatti garuu gama mirgaan Biriyaan Imbeeboon sochiin inni taasise Maatiyaas Kuunyaan erguma keessumattuu Beeniyaamin Sheeshkoon jijjiiramee seenee kubbaawwan inni mijeessee ittiin kennaatiin ture sarara ittisaa Arsenaalin daran kan dhiibbaa keessa galchaatiin ture taphataan kun Manchester United gama kanaan abdii qabaatulleen garuu ammas hojiiwwan jajjaboon Ruben Amorim irratti hojjechuudhaaf qaban goolii galchuu irratti akka ta'edha kan isaan mirkaneessanii. Mikel Arteetaan sarara ittisaa isaanii cimaa bara darbe liigichaan goolii muraasa gareen keessummeesse Premier League Englandin Arsenal kan inni ture ammas bara kana irra deebi'uudhaaf kan inni akeeke keessumattuu ammoo garee waancaraaf abdate ta'uu isaanii sarara ittisaa jabaa qabaachuun Arsenalin akka tajaajiluu danda'uuf itti abdatan ta'eera. Injifannoo jabaadha jechuudhaan maayyuu xiinxaltoonni Mikel Arteetaan hojiin isaan hojjetan waan gaarii akka ta'edha. Garuu gama goolii galchuu irratti akkaataa isaan 31 qofa faa tapha yeroo itti fudhatanii Manchester United caalamanii tapha kanaan ittisa qofa irratti yeroo isaan itti xiyyeeffatan mul'atee ture. Arsenaal keessumaa bara kana gama biraatiin hojiiwwan Mikel Arteetaan ittiin milkaa'e jedhamee kaleessa erga Manchester United injifatan leellifame keessa kubbaawwan dhaabbii kan rogarraa rukutaman rukuttaa rogaatirraa tooftan isaan bara darbe ittiin rukutaa turanii fi bara kana ittiin immoo fayyadaman kan bara darbeetirraa addaadha. Bara kana keessumattuu sarara ittisaatiin ala baanii taphattoonni 5 yeroo rukuttaa rogaa Arsenaal argatu peenaalitiidhaan ala qarqara sarara peenaalitii alaa gubbaa taphattoonni 5 tarree galanii dhaabbatu. Roga tokkoon kan tarree galanii gaafa kubbaa rukuttaa rogaa achi rukutamuudhaaf sochootu taphattoonni kunneen gara keessatti fiigu gariin ammoo ni dhaabbatu. Taphattoonni lama immoo goolii eegaa garee faalladhaa kana cinaadha dhaabbatan. Haalli isaan kaleessa goolii kana ittiin galchanis kanuma ture. Bara darbe Mikel Arteetaan akkaataa yaadamu taphattoonni sarara uumanii akkasitti tarree galanii waliin dhaabbataadha kan isaan turan sarara peenaalitiidhaa keessatti. Bara kana garuu sarara peenaalitiitiin alatti taphattoonni kunneen 5 ta'anii dhaabbatanii gaafa kubbaan kaatu gara keessatti kan isaan taphattoonni ni fiigu gara keessatti lamaan sarara peenaalitiidhaa keessatti ammoo goolii eegaa garee faalladhaa bira dhaabbatan dhiibbaa goolii eegaa irratti taasisan fayyadamanii Kaalafiyoorinis kaleessa kanuma fayyadameeti goolii kana kan inni galche ta'us garuu Altan Beanders goolii kana hamma tokko harkaan tuqeera. Dhiibbaa irratti akka waan uumetti taphataan Arsenaal Saaliibaan dhiibbaa irratti taasise jedhamuudhaan himamaatiin ture garuu hangas mara dhiibbaa irratti ta'e hin jiru. Kanaanis Arsenaal kaleessa ittiin milkaa'eera. Gama kanaanii kun bara kana guutummaatti itti fufuu akka danda'u kan akeeke qophii bara dorgommii keessatti Arsenaalii. Gama biraatiin bara 2023-24 hanga ammaatti gareen Mikel Arteetaadha kun Arsenaalii kubbaa rukuttaa rogaatirraa argatan keessa 31 goolii galchaniiru. Goolii 31ffaadha Kaalafiyooriin kan kaleessa galche. Kana jechuun morkattoota Premier League England kilaboota jiran hundumarra goolii 11 caala Arsenaal. Liverpooltu goolii 20 galche. Kana jechuun rukuttaa rogaa dhimma ijoo qabxii Arsenaal ittiin argatu akka ta'edha kan isaan mirkaneessanii. Mikel Arteetaan jalqabbiin keenya nutti toleera gaariidha jedhaniiru. Goolii eegan Arsenaal David Rayaanis yaaliiwwan ciccimoo inni taasise dinqisiifannaa argateera. Tariitii gama biraatiin taphattoota sarara fuulduraa kilaboota lamaanii Victor Yokeresh fi akkasuma immoo kan Benjamin Sheshkoodhaan ilaalchisee Mikel Arteetaan waa'ee Yokereshin jijjiiranii gabaasaniin booda ammas taphatichi wanni inni taasisaa jiru sochiiwwan taasisaa jiru gaariidha. Garuu
akkaataa inni kubbaa ittiin qabatu sarara attaak yookaan immoo hojiifateetiin sarara peenaalitii keessatti goolii galchuu danda'u irratti hojjechuu akka qabnu nutti mul'isa jedheera. Benjaamin Sheeshkoon garuu daqiiqaa xumuraati irratti yaalii tokkollee taasiseera. Taphataan kun tariitii daqiiqaa muraasa dirree keessa kan hin ture gara itti aananitti akka Yokoresh madaallii ga'umsa gannaati irratti illee hin hirmaanne. Taphataan kun tapha jalqabaa isaati kan kaleessa Manchester Unitediif taphate. Gara biraatiin Ruben Amorim Manchester United keessatti jijjiirama gaarii fidaa jiraatanillee ammas garuu riikoordii gadi aanaa galmeessuudhaan itti fufeera. Leenjisaan kun erga Manchester United leenjisuu ergalee taphoota Premier League England 28ffaadha. Kaleessa kan inni dursee kana keessa 15 mo'amee 7 qofa injifatee 6 qixa ba'eera. Kun riikoordii gadi aanaa bara 2009 leenjisaa duraanii kan Bournemouth turan Premier League Englanditti gareewwan ol guddatan riikoordiiwwan fokkisaa akkasii kan galmeessan riikoordii gadi aanaa nama galmeesse ta'uudhaan saffisaan riikoordiin isaanii kun kan gadi aanaa ta'uudhaan galmaa'e. Garuu taphicha booda yaada kennaniin waa'ee sarara fuulduraa yeroo nu gaafatanii deebii kennuuf yaalleerra. Deeggartoonni akkasuma namoonni fedhiiwwan gara garaa qabu. Inni tokko sarara gidduutti irratti gaafata. Sarara gidduu yoo deebifne sarara ittisaa yoo deebifne goolii eegaadha jechuudhaan waa'ee goolii eegaa Altay Beandars kaleessa erga bakka Andre Onanadhaa seenee taphachiisee booda kan inni deebii kana kenneefi waan hundumarratti deebii kennuu hin dandeenyu jedheera. Ruben Amorim deebii waan hundumaaf hin qabnu jedhaniiru. Ta'us garuu xiinxaltoonni ammas tooftaa taphaasaa kana jijjiiruu akka qabuu fi kubbaa xiyyeeffannoo sarara peenaalitiin alatti jiru sarara gidduurra xiyyeeffachuu qofa osoo hin taane gara goolii galchanii sarara peenaalitii keessatti garee qara qabu wayii kan goolii galchuu danda'u irratti hojjechuu akka qabudha. Garuu taphattoota Manchester United lamaan Biriyaan Mbembo fi akkasuma Maatiyaas Kunyaan dinqisiifannaa taphattoota argatan keessaa isaan tokkodha. Taphattoonni kunneen tariitii goolii eega irratti ammas Andre Onana irraa abdii akka qabneedha. Garuu goolii eegaan kun kaleessa sochiiwwan taphaa inni kubbaa warra lafarra rukutee taphattoota isaanii waliin raabsan haala fooyya'aa akka qabuu fi gara fuulduraatti abdii akka qabu kan itti agarsiisedha. Premier League England kanaan taphoota biroo kaleessa taphatamaniin paawundii miliyoona 250 ol taphattoota sarara gara fuula duraatti siqan amala goolii galchuu qaban akkasuma immoo kubbaa taphachuu danda'an kan mallatteessate. Chelsea garuu riikoordii maallaqa mallatteessuu kana dirree keessatti kaleessa dabaluu hin dandeenye. Crystal Palace waliin taphatee qixa ba'eera 0-0dha. Inumaayyuu Crystal Palace goolii Berichi Izen galchiseera haaraa Premier League Englandin jalaa haqamteen alatti mo'atamuudhaaf itti dhiyaatee ture. Chelsea kanaanis kaleessa 0-0dhaan qixa ba'eera. Tapha biraatiin Nottingham Forest ga'umsa bara darbee Nuno Espirito Santo jalatti liiga Awurooppaa ittiin hirmaannaa argate bara kanas irra deebi'uudhaaf itti dhiyaateera. Goolii 3-1 Brentford injifateera. Chris Wood bara darbe goolii hedduu kilabichaaf galche kaleessa goolii 2 galcheera. Dan Nidoye goolii 1 kan inni galche. Jijjiirraa ganna kanaatiin kan Brentford mallatteesse Igor Thiagoon goolii 1 Brentfordiif galcheera peenaalitiidhaan sanbata injifateera. Erling Haaland goolii 2 galcheera. Bara dorgommii jalqaba 4 walitti aansee goolii galchuudhaan taphataan kun riikoordii kan inni galmeesse. Tijjaanii Reenders goolii 1 galcheera. Raayaa Cherkins goolii dabalataa Manchester Cityidhaaf kan galche. Haaland goolii inni galche kun kan bara dorgommii kana jechuudha. Pep Guardiola jalatti goolii 87ffaa Premier League Englandin galche. Kanaan dura riikoordii Sergio Kun Aguero fi Raheem Sterling qabatan fooyyeffateera kan dhuunfaa isaa godhateera. Taphataan kun ammas bara dhufuuf tariitii tilmaama baay'ina goolii galchuu taphata argate kana itti fufuudhaaf abdii akka qabu kan itti agarsiisedha. Addatti ammoo taphataan sarara gidduudha iddoo Kevin De Bruyne bu'uu danda'a. Darbees ammoo duubatti deebi'ee lakkoofsa jaarratti illee taphachuu danda'a jedhamee kan ittiin abdatame lammiin Itiliidha. Tijjaanii Reenders dhugumatti ga'umsa kana kan inni itti fufu yoo ta'e Manchester City keessatti taphataa itti abdatamu ta'uu isaa kan ittiin mirkaneessedha. Goolii tokkos galchee kubbaa tokko mijeessee kenneera. Sanaan dura kubbaa Erling Haaland galche kan Rico Lewis mijeessee kenneef haalli inni ittiin ammoo Lewisiif mijeessee ittiin kenne immoo ga'umsa addaa taphataa kanaa kan ittiin mul'ise ta'uudhaan Pep Guardiolaan akkasuma immoo xiinxaltoota kubbaa miilaatiin Manchester Cityin taphataa argateera jechuudhaan kan ittiin jajame. Akkasuma immoo Raayaa Cherkin jijjiiramee erga seene haalli inni kubbaa daddabarsee goolii sana ittiin galches Manchester Cityin bara kana hamma tokko abdii akka qabu kan ittiin mirkaneessee jedhameera. Tapha biraatiin kan sanbataatiin Tottenham goolii 3-0dhaan Burnley
Richarlison, Brennan Johnson gooliiwwan galchaniiru. Sunderland 3-0 West Ham, Aston Villa fi Newcastle goolii malee qixa ba'anii Brighton fi Fulham goolii tokko qixa. Har'a Leeds Everton waliin ni taphata. La Liga Spain taphoonni torbee jalqabaa isaanii kaleessa taphoota taphatamaniin Atletico Madrid injifatamuudhaan eegaleera. Espaan waliin goolii 2-1 kan inni mo'atame tapha kaleessatiin Maguel Rubio goolii tokko galcheera. Kana alatti Per Meyaa fi Atletico Madrid ammoo Julian Alvarez goolii takkitti mo'atamuurraa hin baraarre kan inni galche. Athletic Bilbao 3-2 Sevilla injifateera. Taphoota birootiin Hetafe 2-0 Celta Vigo sanbata Barcelona goolii 3-0 Mallorca yoo injifatu Lamine Yamal, Rafinha fi Ferran Torres gooliiwwan tokko kan isaan ittiin galchanii. Lamine Yamal ammas bara kana ga'umsa addaa itti fufeeti kan inni jiru.